Yeroo tokko tokko dadhabbiinsaa fi akkasuma immoo qaala'insa jireenyaatiin wantoonni hojjennu kan nu harkaa badan karaa salphaa ta'eef haala salphaa taheen furaa soomaa faxaraa yookiin ammoo akkasuma ciree kennas tahee nyaata yeroo kamuu nyaata galgalaas tahuu danda'a haala salphaa ta'eef karaa salphaa taheen kan biyya keenya keessatti yeroo kamuu argachuu dandeenyu fi mana madaamii keessatti illee akkaataa laafaa fi haala salphaatiin hanga bakka namaa ga'u miti yaadne keenya akkana maata wawwine jireenyaan bakka tirakkatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune Oromoo koo guutu warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtu kan bahaa kan dhihaa kan biyya keessa fi biyya alaa yeroo hedduu chaanaala kanarratti waan gaggaarii jedhame akkasuma mootiyyuu waan biyya keenya jireenyas tahee haala jiruuti wal qabsiisu kan qabadhee isinii dhufudha. Waan xiqqoo wayii qabadhee isinii dhufe kan asitti argitan kun haala salphaa tahee fi karaa salphaa tahee jireenya biyya keenyaatiin kan wal qabatuu fi nyaata baay'ee bareedaa filatamaa ta'e waa beekee osoo hin tahiin akka raayyaa abbaa mancaa jedhee intiroontii raayyaa isaa hedduu naa taatee jirti. Kanaafi haaluma salphaa taheen kunoo kan asitti argitan qaaraadha. Kuni qaaraa kan nama gubus tahee kan nama hin gubnes ni taha. Kun timaatimiidha. Wanni isin beekuu qabdan jechuudha kun zayituuna. Zayituuna namoonni hin arganne rakkoo tokko hin qabu goommanis itti godhuu ni dandeettan. Kun shunkurtiidha. Shunkurtiin alangallees tahee diimtuunis ni taatu. Kun kaarotiidha. Kan asitti isin beekuu qabdan jechuudha nyaannota hedduutu iyyuu biyya keenya keessa jira. Kana guutuu walumatti qabnee haala salphaa taheen jechuudha dinnichas daakkannee haaluma kanaan xiqqeessinee eegganna. Zayitii itti goonee ibiddarra kenna. Kan isin beekuu qabdan ani kan asitti amma itti godhe foon daakkamaadha. Foon dirqamaa miti. Kana jechuun har'a mana kana keessatti waan foon hojjetameef jecha foon ittiin godhamu yeroo hedduu foon malee godha. Booda sanii ammoo tuyyuu qimamii yookiin orgooytuu dhiifamna of kolchaa barbaree akkasuma ammoo tuyyuu wantoota mana keessan keessatti argattan waan yeroo hundatti fayyadamtan itti godhattan jechuudha. Itti osoo hin baay'isin haga tilmaama nyaata mana keessan keessaa isinumatu beeka. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo hedduu an safara malee waan hojjedhuufi timuun jechuudha naan dhufu. Kanaaf tilmaaman hojjedha jechuudha. Maaliif yeroo hunda waan nyaata hojjedhuuf nan dhibu itti godha jechuudha. Kanaaf ergaa haaluma salphaa taheen akkanatti geessannee jennee dinnichaas tahee akkasuma ammoo kusbaraa jedhama yookiin ammoo kusbaraa jechuun afaan kennan dimbilaala jechuudha. Dinnichaa daakkamallee itti nayina jechuudha. Dinnichaa daakkamaa karaa salphaa ta'e haala salphaa ta'e mana keenya keessatti akka barbaannetti daakuu ni dandeenya. Ibiddarratti hunda isaatu bakka tokkotti bilcheessinee walumaa galatti foon irraa dhiisnee jechuudha. Dinnichaa, kaarotii, shunkurtii, qullubbii akkasuma ammoo wantoota hedduu fayyadamuu ni dandeenya. Amma kan isitti argitan harcee adiidha. Harcee adii jechuun harcee qamadiiti. Kan itti aanu ammoo soogidda jira. Akkasuma sukkaara maankaa tokkoo fi aanan harcee maankaa tokko. Asitti kan isin beekuu qabdan yoo barbaadan aanan harcee osoo hin tahin aanan dhangala'oos itti godhachuu ni dandeettani. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bikin boodaraa maal kan jedhamu ammoo yoo barbaadan itti godhachuu dandeettan yoo hin jiraanne dirqamaa miti. Killee homa hin barbaachisu. Haaluma salphaa ta'een ani foolii killee yookiin ammoo nyaata keessatti waan hin jaalanneef jecha ittiin godhu dhiifaman of kolchaa isin jedha. Zayitii maankaa 2 yookiin maankaa 1 maankaa nyaataa jechuudha. Kanaaf midhaan keenya haaluma salphaa ta'een bishaan itti qiqqicannee waliin geenna. Kaameraa irraa dagadhee kaameraa itti godhuu qabna. Kaameraan maankaa 1. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraa na wajjin bu'a akkasuma warroonni maatii koo taane maatii koo ta'uu na jajjabeessa. Komantiinis tahee yaadota adda addaa karaa kamiinuu na barreessa. Sammilee jechuudha namoota hiriyoota keessaniin gahaa akka hin laafne chaanaalli kun akka guddatu lixii haalaan margitan kanaan laafaa yookiin ammoo jiddu galeessa kan ta'e dirra kennataa miciqanna jechuudha. Wal fudhachiisnee sirritti karaa salphaa taheen waliin gahuu qabna. Kanaaf ammas irra deebi'ee namoonni mallattoo laayikiin cuqaasin mallattoo qubaa laayikii cuqaasuudhaan sammilee jechuudha maatii koo ta'uu hin dagatinaa isin jedha waliif sheer gochuun lixii keenya addaan kunnee haaluma salphaa taheen harceerra firfirsin. Isin hanga xumuraa qofattee na wajjin buutanii yoo laaltanii jettan akkamitti akka hojjetannu akkasuma ammoo nyaata bareedaa tahee fi filatamaa tahee akkamitti akka hojjennu daqiiqaa 30 haala kanaan erga kennee geessinee jennee ammoo kan walitti deebineedha. Daqiiqa 30 erga kennee jennee ni diriirsina. Akkuma qixxaa yookiin ambaashaa biyya keenya keessa godhatamutti qixxaa jechuun ni beeytan jedhee yaada. Haala kanaan kan diriirsinu namoota tokko harka irra godha malee naannoo kiyyattis tahee ani kanatti malee godhuu hin danda'u. Achi booda ni murra jechuudha. Meeshaa taheen akkasuma immoo nikeeliinis ni taha kubbaayyan adda addaa ni taha garuu waan afaan bal'aa tahuu qaba jechuudha. Haala ammaan muruun kanaan qarxii kanaan murtanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti kan isinii galuu qabu.
foon dirqamaa miti. Ani aanjaa foon jechuun warri manaan bira hojjedhu itti godhi waan barbaadaniif itti godhe malee foon malee hojjetaa ture jechuudhaan. Garuu foon hadha arginaan itti godhe malee foon malee hojjetaa ture. Haala margitan kanaan kun itti goona maankaa xiqqaa tokko dhiyeeffannee jechuudha. Maankaa xiqqaa kana walitti ka aqulaallaa yookiin ammoo dinnichaa, kaarotii, shunkurtii, qullubbii akkasuma immoo qima miidhaan keenya guutuu yookiin urgooftuu adda addaa itti goone haala kanaan lixiin keenya erga daqiiqaa 30 bukaayee diriirsinee mummurree keessa kennaa jechuudha. Haaluma salphaa ta'een hanga xumuraatitti na wajjin bu'aa. Asirratti kan baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu boottaa gaazis tahee akkasuma maashina daabboo adda addaa nama barbaachisu eelee biyya keenyaa yookiin ammoo eelee biddarraa irratti kan godhamu akkasuma immoo osoo maashinni daabbollee jiraate eelee irratti kan godhamu jechuudha. Eelee irratti kan gargalchite akkuma qixxaa biyya keenyaatti kan gootu fi nyaata hedduu laafaa bareedaa shaayii wajjin yeroo kamuyyuu jechuudha. Soomana qofa osoo hin ta'in yeroo kamuu si barbaachisa yoo barbaadde jechuudha. Yoo inni serkaa laafee argite harcirra firfirsata haala saniin achi kaa'atta jechuudha. Hanga xumuraatitti turtii gaarii na wajjin maatii koo ta'uun akkasuma mootuyyuu warri maatii koo taatan laayika cuqaasuun sheer olii gochuudhaan wal haa jajjabeessuun isiniin jedha. Oromoo koo baay'ee badee jira anis hojiinis biizii na godhee jira. Kanaafi erga akkana keessa naqadhee geessee amma immoo harkuma kiyyaan suuta akka inni hin diigamne diriirsaa jechuudha. Harkuma kiyyaan suuta diriirsaa wanni irra diriirsu wantoota mana keessan keessatti argattanii akkasuma mootuyyuu tiriinis ni taha saaninis ni taha wanna diriiraa ta'e guutuun isaatu ni ta'a. Lixiin kun akkuma daabboo yookiin kuffitaa waan laafaa ta'e bukaa'eef jechuudha. Haala kanaan hunda isaatu erga kee jechuun kan suugoo keenya keessatti naqannee geessinee suugoon timaatimii osoo hin tahin har'a akkuma rifa kaarotii dinnichaa akkasuma mootuyyuu xiqil goommanii illee ni taha goommanni qofti illee ni taha jechuun goommana qofa illee hojjadhee beeka hunda isaatuyyuu hanga xumuraatitti guyyaa biraa kan qabadde isin dhufu yoo jaalattan garuu laalaa hin jirtani baay'eetti dadhabee hojjadhee isin hin laaltani garuu nam tokko illee irraa fayyadamee damatu deebi'ee na gaafate waan ta'eef kan har'a dhiyeesse hojjadhe malee nyaatan hojjadha jedhee abdiin qabu sababni isaas namni baay'ee ilaalu kanaaf eelee keenya erga o'ee jedhee eelee keenya irratti guurannaa jechuudha. Eeleen kan barbaadan jechuudha fakkeenya eelee yoo jedhe namni keenya kan biyya alaa jiran eeleen hin jirtu mana madaamii jammaxa bashaan adda addaa yookiin ammoo xaawaa jarri jettee irratti waan adda addaa xabbasan ni tahaa jechuudha. Kurrees qaba akkasuma ammoo kurreellee isin hin barbaachisu qabaachuu baatullee ibidda keessan jala hir'iftanii haala kanaan irra guurtanii yoo inni bilchaatee jedhe itti gaggargalfata. Kan asirratti isinitti himuu qabu sababa ramadaanatiin sababeessee wal fakkeessee hojjedhu malee ramadaana maleellee yeroo tokko tokko asrii jechuudha. Kun akka na jala goggoguuf inni taananii maal godhee ani dhadhaa irra dibe dhadhaa jechuun isaan biratti zibdaa jedhama. Zibdaanii beeytan jedhee yaada hundi keessanuyyuu baay'ee dirra kennata hin urgaaya hin midhaaya osoo yeroo zayitii itti goonu san osoo zibdaa itti gooneefaa baay'ee urgaayaa fi mi'aayaa isaa ta'a. Yoo isinii danda'ame zibdaa baay'isitanii yookiin dhadhaa biyya isaanii jechuudha. Arabaa keessa jiru itti godhuu dandeettani namoonni biyya jirtanis dhadhaa qimamiin osoo hin tahini akkanumaan itti godhuu dandeettani kunoo erga goonee geessinee haala kanaan jechuu bareedaa laafaa baay'ee bareedaa tahee fi yeroo akkamuu shaayii wajjin fayyadamuu ni dandeettani kunoo baay'ee bareedaadha jechuudha. Hedduu laafadha keessi isaa ammoo akka sandawiishaa waan hundaan guutamee akkasuma immoo nyaata mi'aayaa fi baay'ee filatamaa tahee jira. Akkasuma viitaaminoota albuudota kaarboon haayidreetii fi viitaaminii adda addaa kan walitti hojjannedha. Hedduu galatoomaa isin jaalladha isin kabajaa har'as kan isiniin jedhu maatii koo ta'uu hin dagatinaa fayyaan faaya viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa sheer waliif godhaa waliif qoodaa isiniin jedha.